akka isaanitti cimanii deemuu akka qabanii fi namoota biroof fakkeenya akka ta'u. Uummanni Oromoo diinagdee qabachuu akka danda'u, diinagdee hoogganuu akka danda'u isaan irraa barachuun akka danda'u. Saraatiin akka amma iji keessan argu kas keessa deemaa jiru, kas hojjetaa jiru. Eba dalagaa jiru. Bulaa oomisha qamadiitiin qofaan garanatti jijjiiramuun isaa. Ya Addis Ababa jedhama. Gaafatamtuu waajjira investimentii fi industirii godina Arsii Lixaatti. Warshaan kun tarsiimoo mootummaan keenya qonnaan bulaadhaaf dursa kenne keessatti qonnaan bultoonni adda duree gara investimentiitti ce'an guyyaa har'aa asitti argamneeti daawwachaa kan jirru. Qonnaan bulaan kun qonnaan bulaa adda dureedha. Bara 2016 keessatti waliigaltee waajjira investimentii fi industirii godina waliin waliigaltee walii mallatteessaniiti. Yeroo ammaa jalqabanii haala kanaan sadarkaa kanarratti gaheet kan jiru. Baay'ee ariitiidhaan qulqullinaan akkaataa mootummaan keenya kaayisaniin hojii cimaa hojjechaa akka jiran daawwannaa gaggeessinee jira. Aanaa Gada Basaasaa keessatti keessattuu investoroonni aanaa keenya gama qonnaan bulaatiin hojii investimentii irra hirmaatanii hedduun isaanii hojii kan eegalan ta'uu isaati. Bara kana karaa xiiqiitiin qonnaan bulaan keenya gara investimentiitti ce'ee lafa investimentii fudhatee akka hojjetuuf yaamicha goonee fi yaamicha kanarra dhaabbannee hojii isaanii akka eegaluu danda'an goosifnee jirra. Garuu karaa addaatiin namni kun nama Qaasimii jedhamu. Namni Qaasim jedhamu kun hojii isaa karaa guutuu ta'een ulaagaa eeggatee fudhachuu qabu fudhatee erga eegalee oolee bubbulee jira. Investimentii kanas gara xumuraa irra kan jiru ta'uu isaati. Qonnaan bulaan kun qonnaan bulaa dhugaa keessattuu hojii oomisha qamadiitiin sadarkaa kanarra kan ga'e ta'uu isaati. Almost naannoo parsantaa 85 olii irra kan jiruu fi maashina qofa kan eeggataa jiru ta'uu isaa. Isaan irraas qaamaanis argamne deeggarsa qaamolee kanaaf goona jennee iddoolee isaan jiranitti gabbuunee yeroo xiinxallinu maashinni qofa galuun kan hafee fi iddoo maashinni itti galus karaa adda addaatiin qamadiin oomishamee gara daakuutti jijjiiramee gabaadhaaf akka ooluuf iddoolee garaagaraa keessa qopheessanii kan jiran ta'uu isaati. Qonnaan bulaan amma asitti har'a piroojeektii isaanii ilaalaa jirru kuni isaan kutannoodhaan maallaqa qaban liqiis argachuudhaan garanatti seenanii jiru. Qonnaan bultoonni immoo hafan kan isaan waliin fudhatan ijaarsi isaanii harkifannaa qaba. Isaanitti cimanii deemuu akka qabanii fi namoota biroof fakkeenya akka ta'uu danda'an qonnaan bulaan baay'eenis garanatti gara hojii kanaatti carraawwan mootummaan kenneef keessatti fayyadamanii garanatti akka dhufuu danda'an. Warri jalqabanis ariitiidhaan xumuruu akka qaban dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Maqaan kiyya Haji Qaasim Hirkisoo jedhama. Qotee bulaa ganda Dabaaraa Bubburaati. Dabaaraa Bubburaati magaalaa kanatti galee ammallee achuma jira. Haa ta'u malee qotee bulaa adda dureen gara investimentii deebinee 2014 tarsiimoo jedhamerraa garana deebine. Saniin lafa kana nuu kennan. Silaa 2015 argannaa tureeyyuu lafti kun haa qajeelu jedhanii lafa maraa turre. Amma lafa 2015 nuu kennan ijaarsa itti jalqabe. Ijaarsi jalqabe na gammachiisee anallee itti gammadee hin ijaare. Haa ta'u malee ijaare amma geesse ijaara. Faabrikaan nu hin galle. Limaat baankii waliin walii galtee qabnaa tureeyyu. Baruma dheengaddaa Gimbootii 15 jara waliin walii galtee goonee bara ji'a 3 booda sii dhufa jedhan. Waan qabu horiillee dhaltii itti gurguradhe. Kombaayinarii qabaayu kombaayinara illee itti gurguradhe. Ijaaree kana geessu. Waan guddaa itti baaseera. ግን amma gammaa hin arganne. Wanti baay'ee isaan galateeffannuu fi isaan dinqisiifannu yoo jiraate qonnaan bulaa oomisha qamadiitiin qofaan
garanatti jijjiiramuun isaanii baay'ee kan nu gammachiisu. Diinagdee uummanni Oromoo diinagdee qabachuu akka danda'u, diinagdee hoogganuu akka danda'u isaan irraa barachuun akka danda'a. Qonnaan bulaan kun ganda isaa keessattis qonnaan bulaa adda duree, magaalaa galu keessattis qonnaan bulaa adda duree ta'ee oomisha baay'ee isaa kan galchan ta'uu isaa naannoo kanatti kaasuudhaaf. Warshaa daakuuti. Mabraatii itti galcha, itti dalaguu. Nama hedduu amma as keessa waggaa lama asitti dalageeraan waggaa lama kana keessatti kan tokko irraan teenne nama hedduutu dubartii hedduutu asitti itti fayyadamaa jira guyyaa guyyaatiin. Kan saraatiyaan kan amma iji keessan argu as keessa deemaa jiru, as hojjetaa jiru. Eba dalagaa jira. Warroonni isaan wajjin fudhatanis fakkeenyummaa isaa kana ilaalanii akka hojjetaniif marii bal'aa kan geggeessinee jirru ta'uu fi isaanis hojii isaanii kan eegalaa jiranis akkuma jiran kan meeshaa qopheessanii gara hojiitti galuudhaaf warroonni jiranis kan jiru ta'uu isaa akka aanaa keenyaatti itti ibsumaan barbaade. Qotee bulaan lafuma qota. Tiraakterii bitee achii ka'ee kombaayinarii bitadhee kombaayinarii sana amma itti gurguradhee kan marraa ka'e as ga'uu danda'e. Maaltu isin dhagahama qonnarraa kaatanii itti gammada. Asittillee kana ijaaree kana keessa dhaabachuu kiyya asitti namni illee ana waliin itti fayyadamu itti gammada.